kabajamtoota fi jaalatamtoota yoordii tiyuub kan taatan beeksisas biyya alaas kan jirtan nagee jaalala araaroo waaqessaniif habaatu ashama harka fuun akka jirtu nagaa jirtu nageenyi na bira jiru akkasuma bira jiru abdiin waaqee irraa qaba egaa yoordii congratulations in jira maamila yuutuubii taatee jirta baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenya waan ta'eef guyyaa dadhabbii keetii baga argite baga milkoofte sinjira obboleetti koo egaa guyyaa irraa kana kan nan beekne mana yoorditti eenyu isheen kun jettanii kan isinitti ta'uu danda'a. Ana kan nan beekneef maamila yoordii taatanii kan nan beekneef ani laga daadhii tuubiin jedhama. Laga daadhii tuub jettanii gaafa sarchii gootan na argachuu dandeessu. Na argattu siniin jechuun jaaladha. Egaa maamila yoordii kan taatanii maamila koo hin taane ammuma sarchii godhuudha maamila koo ta'a siniin jedhan laga daadhii tuub jedhaati. Kanatti aansuudhaan guyyaa irraa kana yoordiin maamila yuutuubii taatee jirti baay'ee gammanne garuu kanaan booda kan jiru dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuu fi maamila xiqqoo qabaatanii moonii ta'uun dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha baay'ee jechuudha yuutuubii hojjechuun ni ulfaata maamila xiqqoo qabaatanii maamila akka keenya kanaan maamila kumaan monetization ta'uun dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha maamila baay'ee qabaattee moonii taate advantage amma ta'in qabda garuu amma maatii xiqqoo qabaattee osoo beekumtii hin argatin yoo taate jechuudha baay'ee si rakkisa gaafa siniin jedhu nu baay'een keenya ijoolleen biyya arabaa keessa jirru gareedha walitti gurmoofnee jechuudha kan moonii taanu galata isaati kuni mana araboota yookiin mana maadamii keessa taa'uudhaan jechuudha dhufanneetti kan chaanaalii kana manneen chaanaalii kana guddisnee bakkee kanaan jiru ta'ulleen garuu osoo maamila baay'ee qabaannee moonii taaniti homaa viidiyoo hojjechuudhaafis rakkisu keessayyuu biyya kee keessa jiraattee namoota wajjiniin kominikeeshinii oomuudhaan osoo kan yuutuubii banu ta'e baay'ee milkaa'ina qaba jechuudha ammas milkoofne jechuu osoo hin taane advaanteejiin isaa baay'ee ol ka'aa kan ta'e ta'a. Ammalleen ijoolleen garee keessa jirtan akkasumas gareedhaan ala kan jirtan yoordii jajjabeessuudhaan gara fuulduraatti akka isheen tarkaanfattu tarkaaffii tokko steeppii tokko deemtee jirti steeppiin isaa immoo baay'eedha dhugaa dubbachuuf taanaan seerri yuutuubii baay'eedha kanaaf haga isinii danda'ame beeksisa laayuudhaan laayikii taasisuudhaan sheerii taasisuudhaan akka isheen jajjabaattee maamila baay'ee akka isheen horattu akka isheen hojjettu baay'een isaanii dhugaa dubbachuuf ijoolleen biyya alaa jiran baay'ee isaanii kanan dinqisiifadhu mana arabaa keessa taa'anii jechuudha chaanaalii bananii chaanaal isaanii kan gurguddate baay'ee isaaniitti jiru jechuudha nulleen wanti nutti hir'atu hin jiru dhugaa dubbachuuf taanaan guddannee bakka namoonni baay'ee ga'an gahuu ni dandeenya kana waliigaltee qabaannee qofaadha jechuudha. Haga uumititti gareedhaanis hirmaanna kun anaaf gaafidha. Gareedhaan ala baanee osoo ni hojjenna osoo jenneeti keessayyuu nu mana maadamii keessa ijoolleen jirru kun jechuudha dhugaan sin hin jedha. Milkaa'ina homaatu hin argannu edeenyaadha kanaaf ishiin garee kana keessa jirti dhuftee naan hirmaannee wanta akkasiitti jira ilaalcha akkasiitti yeroo ammaa kana baay'een isaanii ilaalcha akkanaa qabu kanaaf isa dhiisnee ati garee kana keessa jirtaa ati naan hirmaannee bakka kanaan boodaan hin dhufu osoo akkasii waliin jechuu waan osoo wal guddisne ijoollee biyya jiran san caalaa ni guddanne jechuudha hundumti keenya osoo kan waliif yaadnu ta'ee osoo kan waliif sheerii godhu ta'ee ni guddannedhee yaada kanaaf obboleettii keenya haga isinii danda'ametti bira jedha. Sheerii taasisaa fi laayikii taasisaa fi maamila ishee kan hin taane maamila ishee ta'aati yoordii jajjabeessaa bakka hiriyoonni ishee gahan bakka chaanaaliin gurguddaa ga'e haa geechuu barumsa adda addaa irratti nu haa barsiistu naa kanan jedha irra deebi'uudha yoordii baga gammaddee baga waaqayyoon guyyaa dadhabbii keetii Free akkanaatiin si argisiisa. Siin jechuun jaaladha obboleettii koo galatuuni. Waraabla. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii yoordii tuub biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hunduma keessan nageenya haraarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'ee jechuudhaan akkam jirtu nagaa keessanii baga irraa haftanii
ayyaana bara haaraarraa akkam jirtu nagaa keessa nagaa koo galata waaqayyo isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba akkasumas immoo warri maqaa koo hin beekne maqaa koo Boontuu chaanaalii jedhama akkasumallee mana obboleetti keenya Yoorditti maaliif argamte naan jechuu dandeessanii egaa mana obboleetti koo Yoorditti kanan argame gammachuu obboleetti gammachuu keenya waan ta'eefu baga gammaddan baga waaqayyo isin gammachise congratulation dadhabbii obboleetti keenya bichaa miti hundi keessanuu waliin dadhabdan bira dhaabbattan otoo isin gargaaruu baattanii otoo isin bira dhaabbachuu baattanii yoona iddoo kana hin geessu ammallee gara fuulduraatti illee bakka guddaa akka geessu dhalootatti akka ta'u hojii gaarii akka hojjettu dhaloonni wanta gaarii akka sirraa baratu abdii qabna egaa obboleetti keenya dhugaa hedduu gammadeen jira hedduu tokko jechuudha congratulation gammachuun kan kee kanuma caalaa kan itti fufe siif haa ta'u hojii waaqayyoon eebbise siif haa ta'u hojii waaqayyoon jaalate hojii waaqayyoon eebbise yoomiyyuu taanan ni milkaa ni ta'a wanti hundumtu jechuudha kanaaf iyyuu hojii yuutuubii immoo obsa barbaachisaa hojii yuutuubii yoo obsanii yoommoo wanni jedhanii malee har'a waan tokko naaf akkanan taane jennee yoo duubatti bakka haamileen isiniin cabiinii jabaadhati gara fuulduraatti jabaadhaa hojjedhaa dhaloonni wanta hedduu isinirraa baratan nuti saskiraabii hanga kanaa baanne kun hanga kana nuti dhugumaas keenya warri jettanii yaada keessa sammuu keessanitti hin fidinaa innis maali yoo jettanii namni tokko lamarraa ka'a jechuudha guddachuudhaaf tokko lama jedhee kadha waan ta'eef jabaadhaa jabinni keenya immoo walumaan haa ta'u wal guddisuun aadaa keenya haa taatu wal jajjabeessaa wal gargaaraa hamma qabnu waaqayyoon gammachiisuu qabna maaliif yoo jettanii namni naaf haa jaallatu otoo hin taane hojii waaqayyoon jaallatu hojjennee wal gargaarree gara fuulduraatti illee hojii bareedaa ta'e hojii waaqayyotti gammadu hojjechuu keenya abdiin hin qaba jabaadhaa ammallee duubatti hin deebiinaa isiniin jedha biyya namaarraa immoo biyya keenya gallee hojii kanallee xanakkarree akka hojjennu jabaannee akka hojjennu abdii koodha egaa obboloota koo asumaan obboleettiin keenya munii taate yookiin immoo guuteef jettanii biraa hin hafiina maaliif daawwannaan ni barbaachisaa akkasumas immoo laayik sheer gochuun ni barbaachisaa akkasumas immoo wantoota obboleettiin keenya beekne barsiisuudhaan komentii garaagaraa barreessuudhaan viidiyoo ishee jalatti wanti sirratu yoo jiraate kana sirreeffadhu jechuudhaan obboleetti keenya bira dhaabbadha isiniin jedha kanaafiyyuu gargaaraa adaraa keessan beeksisa jalaa hin dabarsinaa akkuma duraan gargaaraa turtan oromoon wal gargaaru jabaadhaa akkuma namoota kaanii wal guddisuudhaaf haa tattaafannu wal bira haa dhaabbannu yaadanis ta'e hojiidhaanis ta'e waan hundumaan wal bira dhaabbachuu qabnan isiniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu jabaadhaa hundi keessanuu jabaadhaa hojjedhaa nan hojjete yoomiyyuu ni milkaa abdii kan waaqayyoon godhate yoomiyyuu ni milkaa waan ta'eef jabaadhaa obboleettii koo gammachuun kee kan itti fufe siif haa ta'u dhalootatti siif haa darbu jabaadhu siin jedha nama hojii gaarii hojjettee biyya keetiifis taanan warroota dadhabaa warroota kufanis hojii kana hojjettee akka kaastus abdii nan qaba wanta gaarii namoonni sirraa yookiin immoo namoonni sirraa baratan akka hojjettus abdii nan qaba kan waaqayyoon gammachiisu siif haa ta'u hundumarraayyuu jabaadhu siin jedha waaqayyoon si haa gargaaru kanuma caalaa gammachuun kee kan itti fufe siif haa ta'u congratulation bye Wangako abdin kosi motiko sumana fwaya fraf lamiko naftate yonan nagese gargar sikena bayate abdin kosi abdin